Godina Walaayitaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 15 darbe. Finfinnee Bitootessa 6 bara 2017 Godina Walaayittaa aanaa Daamot Waayideetiitti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 15 darbuun ibsameera. Balichaan hanga ammaatti lubbuun namoota 15 darbuu fi namoota 21 irra miidhaa cimaa fi 6 immoo miidhaa salphaa qaqqabuun eerameera. Namoota balichaan miidhamaniif hospitaala Otoonaatti yaalii taasifamaafii jiraachuun himameera. Konkolaataan deddeebisa uummataa dargaggoota magaalaa Shaashimannee ayyaana waggaa Zigitii Aboo magaalaa Arbaa Minciitti kabajame irratti hirmaatan fe'ee imalaa ture balaa kana qaqqabsiisu ragaan aanicharraa argame ni mul'isa. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha.